Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sanaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii Mo'aa kun qophii keessummaa mo'aatii. Qophii keessummaa mo'aatiin immoo keessummoota jajjaboo mudannoo bu'aa bahii jireenyaa fi wantoota waqtaawaa ta'e har'a isaan hojjetaa jiran waa bal'aa kan irratti kaasnudha. Egaa nagarraatti keessummoota isinii qabannee dhiyaannuun dubdeebiin jajjabeessuu biyya keessaas biyya alaas mulaataati jirtu. Sanumarraa ka'uun ammoo nama isin yeroo dheeraadhaaf erga televizyiinii Mo'aa keessumaa yeroo lammataaf qilleensatti deebi'ee osoo nu dhiyeessitanii jechuun gaaffii nuuf dhiyeessitan keessummaa jabaa nama jaallannu of biratti qabadhee jira. Faarfataa Addisuu Waayimaati. Faarfataan Addisuu Waayimaa ijoollummaa haga har'aa bu'aa bahii akkamii dabarsee har'a maalirra jira kan jedhu muuxannoo isaa namoota hedduudhaaf barnoota kan ta'u daqiiqota qabnu keessatti ni kaasna. Isinirraa kan eegamu haga dhumaatti nu waliin ta'uu qofadhaa. Turtii gaarii. Gaaddee anaa dhufuu baga nagaan dhuftee gara televizyiinii Mo'aas gara qophii keessummaa Mo'aas. Ulfaadha Efreem, isinillee sagantaa kanarratti naaf affeeruu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Ulfaadha. Galatoomaa jechuun barbaada. Daawwattootas immoo namni baay'een si yaafata karaa biraa miidiyaalee biroo irratti si argu nan beeka. Asiin garuu keessumaa hordoftootni amantaa kanaas warri kaanis si arguu fedhu waan ta'eef nagaa nuu gaafadhu. Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Hordoftoonni TV Mo'aa biyya keessaa biyya alaa kan jiraattan akkasuma hojjettoonni hojii mootummaa Waaqayyo hojjettan waldaa kiristaanaa keessa jiraattan tajaajiltoonni faarfattoonni hundumtu nagaa koon isiniif dhiyeessaa. Ani nagaa kooti. Waaqayyo inni nagaa nuu kennee har'a nu ga'e immoo ulfinaa fudhatu jechuun fedha. Egaa addee jalqaba irratti kabajaa jaalala guddaa sii qabna. Akka televizyiinii Mo'aattis akka qopheessaa qophii kanaattis kabaja guddaa waliin gaaffiif deebii kan yeroon si waliin taasisu kan akkati naa beektuun barbaada. Galatoon baay'ee ulfaadha. Addisuun osoo har'a irra hin ga'in umuriinis tajaajilaanis barnootaanis maatiidhaanis kara hundumaa of duuba deebitee ijoollummaa kee dargaggummaa kee akka itti dabarsitee haga danda'ame waan yaadattu wantoota ijoo meenuu kaasii addee. Ani waan yaadadhu waanan keessa darbe baay'een qaba. Ijoollummaa kootti yeroon gooftaa argadheanii nama baay'ee baree waan baay'ee adda baafate miti. Maatii koo duukaa harmee koo duukaadha kan hin gooftaa fudhadhee. Harmee koo duukaan waldaa dhaqan ture. Garuu yeroo sana ijoollummaa keessa waan hin jiruuf waanuma waldaa keessatti ta'u sana jaallachuudha. Gatii ofitti na harkisuu fi sanarraa kan hafe badaa waan adda baafadhee hin qabu. Waamicha addaas hin qabu ture jechuun tajaajilaaf jechuudha. Garuu isa booda yeroo muraasa booda Waaqayyo gara tajaajila faarfannaatti gaafa na waamu sana booda karaa hedduu waan hedduu keessan darbe. Wantan hedduu nani keessa darbe suni baay'ee dheeraadha. Yeroo sana namni akkaataan ittiin namni yeroo Waaqayyo nama kaasu nama hubachuun nama fudhachuutti ulfaataadha. Akka irraa kana namni waanuma qabu qabatee achiin bahu caasaa waldaatu jira. Caasaa waldaa caalaa immoo waan itti Waaqayyo sii kenne suniyyuu namoota kennaa si fakkaatu qaban kan biratti hidhattee qoratamtee waan sirratti mul'atu sanaan naamusa keetiin waan baay'eedhaan ilaalamtee rakkina hedduu booddeedha kan itti fuula namarratti baatu jechuudha. Sana hundumaa dabarsee akka nama tokkotti isa malee immoo tajaajilatti erga dhufees immoo wiinsa hedduu keessummeesseera. Garuu Waaqayyo immoo hammarraatti hojii waamicha isaa kana keessattis jireenyattis na eegeera akkuma Kaaleb jedhu. Waaqayyo hammarraatti jireenyatti na eegeera jedhee Waaqayyoon waa'ee Waaqayyo yeroo inni dubbate Waaqayyoon jajatu akkuma kana Waaqayyo na eegeera. Kanaaf waan baay'een dabarsiisiin jechuu jedheen. Niitaa egaa tariitii tajaajilatti kan dhufte yeroo harmee kee waliin gara waldaa deemtudha moo erga barnoota seentee akka deemteedha moo yeroo akkamiiti achirraa keetii muumee nu yaadachiisi? Ani yeroo sana akkani waldaa dhaqee miti. Ani yeroo sana tokko ijoollummaadhaan baay'ee ijoolleedha. Ani kutaa 2 baradha yeroo sana xiqqoodha.
isa du'u qofaa immoo nama waa adda baasee bare miti. Lammaffaa immoo waldaanan itti waaqeffannu nullee nurraa fagoodha. Abbeen kollee yeroo sana gooftaan arganne waan ta'eef deddeebii sanaallee qabaachuudhaaf badaa karaan banaan turre. Baadiyyaatti immoo akka magaalaa keessaa miti. Iddoo biraa dhattee dhiisifattee yeroo dabarsuun yookaan immoo waan maatiin kee itti fedhatti hin qabneef itti hirmaanne sanatti kophaa kee itti hirmaachuu hin dandeessu. Yoo fedhii isaa qabaatte iyyuu. Garuu caalaatti yeroo sanatti nan jaalladhaa nan waaqeffadhaa nan naqa waldaa. Garuu badaa hamma kanatti tokko tajaajilaa ta'uudhaaf nama waamicha akkasii yookiis fedhii akkasii argisiisuudhaaf namni si dura jiru namni beektu tokko jiraachuutu irra jira. Maatii keessaa jechuudha. Inni kan biraa immoo itti dhiyeenyaanii dubbii waaqayyoo akkaataa tajaajilaa sanaa nama si barsiisuu qabaachuu qabda. Sana hundumaallee yeroo sanatti baay'inaan hin qabu garuu waaqeffachuutti sagantaa mandaraatti baay'ee nan jabaadha. Halkanii guyyaa hojiidhaaf akka itti rakkoo qabu halkan nanni waaqeffannaa. Utuma jedhu garuu waaqayyo yeroo tokko utuma jedhu utuman waaqeffannu nan geeddarame isa geeddarame akkamittiin akka utuun hin beekin muuxannoo isaa nama kan biraa irraa utuu hin argin kennaan faarfannaa gara koo dhufe. Isa booda kwaayirii keessa yeroo faarfadhu iyyuu faarfannaa qaba jedhee namatti himu muuxannoos qofaa kootti garuu faarfannaa nan barreessan ture. Utuma jedhu yeroon baradhus yeroo sana tajaajila waldaa keessatti tajaajila yeroon baradhus faarfannaa kun man hojjedha. Garuu kwaayirii keessatti faarfannaan kun kan kooti jedhee mul'isee faarfachuudhaaf yeroo dheeraa na fudhate. Hin dubbadhus nan sodaadha sababiin isaa eessaa fuudhe kuni attamitti karaa kamiinii kan jedhu in ulfaata yeroo sana akka ammaa kana miti. Isa booda ijoolleen wajjin waaqeffannu faarfannu narratti gaafa arganii faarfannaa kee fidi jechuu jalqabanii isa booda gurmuu sanaa wajjin faarfachuun jalqabe faarfannaa sana hin jaallatu. Isa booda sagantaa xixiqqaa irratti faarfachuu gaafa hin jalqabu namoonni baay'ee jaallatanii bakka faarfannaa keetti baay'ee eebbifamaa jirra faarfannichi kan keetti waliin gaafachuu jalqabanii saalfachaa bukkee qabaanee kan gootii jechuun jalqabe jechuudha. Isa booda haayiskuuliin dhufe. Baay'ee utuun hin bahee nama biroo namoota biratti naannoo mattiin tajaajila waldoota naannootti mana barumsaa sadarkaa olaanaa barachuu yeroo gimbii dhufu mucaan baadiyyaatti na arge tokko jira amma Ameerikaa jira. Lataaddoo isaa jedhama. Na argeetu gaafa gimbii dhufu abbaan isaa luba waldaati faarfatee malee du'ee hin badaa'edhe. Waldaa gimbiitti jechuudha. Annami na beeku hin jiru feeloshiippii waaqeffachuu keessatti qabamee jira. Haayiskuuliin baradhaa. Faarfachuu gaafa naqu gaafa inni na waamu faarfachuu dhaqeen guyyaa roobii tokko sagantaatu jira galgala waaqeffannaatu achirratti hin faarfadhe. Isa booda itti fufee man tajaajilee gara caalu iyyuu achumatti guddadhe siin jechuun danda'a. Kara akka ittiin gara waamicha kanaa dhufe siin jechuudha. Tajaajilli achitti eegale. Egaa haa ta'u erga amma kana jennee waan gurguddaa biroo kaasuuf deemna. Osoo gidduutti faarsaawwan kee keessaa hedduudha. Gamma albeema 5 hojjette kan jaaffaan ammoo torban har'aa nu bira ga'uudhaaf deema. Waan ajaa'ibaa akka inni ta'umaa shakkii hin qabnu ammarraatti hin beekna hundasaa waan ta'eef warra turan keessaati garuu addimii baay'ee kan si mo'atu tokko sagaleemaan hundisaayyuu an dhuunfaa kun hunda isaanii hin jaalladha. Too jedheettees nan beeka garuu ati kan baay'ee si mo'atu ergaansaas addatti waan ilaaltu jireenya kee wajjin isa ta'u guddummaa waaqaas haa ta'u sagaleedhaan otoo tokkorraan jette nuti immoo gadi lakkisnaasi. Ani hunduma isaanii nan jaalladha. Anaaf hundumti isaa hiika qaba. Kanaan irra darbe akkaataatti waaqayyo na barsiisee sana himu egaa yeroo hundumaa waa'ee kee dubbatta miti waan waaqayyo si keessa kaa'ee dubbatta kanaaf hunduma isaayyuu nan jaalladha. Amma anoo beekamu gooftaadhaan waan keessa darbe umurii koo kanattan seenaa baay'een argee mi'aa hedduun qaba gaarummaa gooftaa koo oolmaa isaatu baay'atee na nyaata lafee koo. Addunyaa kana hundaa naanna'ee seenaa wal ga'uu galaanatu citee fuula kurraa akka erbee tarsa'u jaalala guddaa kaa'ee keessa koo dhiisuu hin danda'u hundumaa caalaa naaf ta'ee Yesuus anaan kunuu nan ga'uu kan jedhu baay'een jaalladha. Faarsaa ajaa'ibaadha. Irraa nuun jettuure sagalee keetiin akkan sagaleen jedhin jennee fuula loona jalaa fitte.
Ana beekam gooftaa haadhaan wantan keessa darbee umurii koo kana tahaa seenaa baay'een argee mi'a hedduun qabaa gaarummaa gooftaa koo oolmaa isaatu baay'atee naa nyaatam lafee koo. Mi'a hedduun qabaa gaarummaa gooftaa koo oolmaa isaatu baay'atee naa nyaatam lafee koo. Addunyaa kana hundaan na'ee seenaa wal qabu galaanatti ta'e fuula koo dura erbee taasisamu jaalala guddaa. Keessa koodii sun danda'u hundumaa caalaa naaf ta'eem Yesuus kunuun hanga'u naaf jiraachiseera guutee hundumaan waan nabeen qabu moggolee naaf ta'eera jabina deemee dadhabu naaf jiraachiseera guutee hundumaan waan nabeen qabu. Moggolee naaf ta'eera jabina deemee dadhabu. Galatoomii addee egaa tarii yeroo waa'ee faarsaa kee ka'u walaloon isaa jajjabaadha, ergaan isaa jabaadha, inni irraanfatamu ni qabatama. Egaa waan baay'eetti waan faarsaan kee nuuf taasisetoo dudubbadhaa jennee namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman amantaa kana keessa kan jiran kan hin jirre na caala waan baay'ee jedhu jedheetiin amana. Garuu iccitiin sanaa tarii maalidha addee baraa baratti akka ce'uu fi maanni faarfannaan kee baroota 90 keessa hojjetaman agaarraa dhaggeeffatamee kan hin quufamneef waan isaa siitu beeka waan ta'eef ati nutti himi. Egaa inni kun anis hunda isaa beekuu hin danda'u. Hamman beeku yoo irraa dubbadhe malee gaaffii namoota baay'eeti namoonni hedduun na gaafatu dhugaa dubbachuu fi ani waanuma naa mul'ate waanuma naa ife waanuma gara koo dhufeen kan inni faarfadhe malee baay'inaan yookiis immoo dandeettii kootu keessa jira jechuu koo miti jechuu hin danda'us. Inni jalqabaa yaani jechoonni isaa yeroo baay'ee namoonni jechoota kee naan jedhee na gaafatu ani jechoota koo miti normaalii tokko jechoota durumaan turanidha. Lammaffaa immoo jechoota sanaa waan Waaqayyo si keessa kaa'u dubbatta. Gatii ta'ee fi ani gara caalu ani ogummaa Hafuura Qulqulluutu dinqisiifadha raajeffadha malee kan kooti kanan jedhu tokkoyyuu hin qabu. Akka kootti garuu wantan an xiqqoo yaadu jechoota aadawaa ta'an yookaan traditional word warra jedhamani warroota durii abbootiin kee itti fayyadamaa turan caalmaatti ergaa tokko cimsanii gadi qabanii dhukkubsanii ergaa sana dabarsuu danda'u jedhee waanan yaadu maatii koorraa kanan baradhe sanatti sirnaan fayyadamuu nan yaalamman danda'e. Tarii sun gahee hin qabaataa waan jedhu yoo yaadirraa kan hafee kan gooti waan hin jiru kan biraan qabu. Kan Waaqaati. Kan Waaqayyooti. Garuu kanas ta'e sana immoo tarii aadaan dubbisuu kee kadhachuun kee wangeela ta'uu mala kitaabota biroo ta'uu mala shaakalli ati dhuunfaa keetti qabdu yeroo dheeraa dabarsitee addunyaa tajaajilaa keessatti maalidha kaaniif tarii dhaloota har'arra jiraniif warra duraan jiru jennus ganaa sichitti kan ka'anis nu dhaga'u waan ta'eef muuxannoo keessa naannoo nu qooddees natti tola. Ani akka kootti dhugaa dubbachuudhaaf waanuma kiristiyaanni tokko godhu dirqamuma kiristiyaanummaa tokko sanuma gochuu yoo yaadarraa kana fi addatti waan hin godhun qabu dubbii Waaqayyoo barsiisaadha. Yeroo baay'ee amanuuni waan kan keenya ta'eef waan Waaqayyo itti nu waame sana dhiifne yeroo tokko tajaajiltoonni waan kan biraa waan itti waa argachuu dandeenyu kan biraa barachuu caalaatti filanna ta'uu danda'a. Suni tajaajila keenya irrattis jireenya kiristiyaanummaa keenya irratti dhiibbaa qaba. Keessumatti warri waamicha addaa qaban kan isaan dura barachuu qaban dubbii Waaqayyooti. Macaafa qulqulluudha jedhee yaadaan akka kootti. Warra akka kootis warroota kan biraas kanan jajjabeessuan namni waamicha addaa qabu namni dubbii Waaqayyoo barsiisuu danda'u barsiisuudhaaf
waamame namni faarfachuudhaaf waamame ergaa waaqayyoo dhalootatti dabarsuuf waamame utuu gara kamiinuu hin dhaqin akka kooyyuu utuu hin jalqabiin dubbii waaqayyoo barachuu qaba jedhiin amanaan. Inni lammaffaan immoo yoo hin danda'ama ta'e ulfaachuu danda'a garuu yoo hin danda'ama ta'e naamusa waamicha kee madaaluu qabaachuu sirra jira. Inni kun dirqama. Feenee waan nuyi goonu miti nuyi warri waamicha qabnu kun dirqama karaa sanarra darbuun nurra jira. Yeroo nuyi waan karaa sanarra darbinu karaa sanarra waaqayyo waan barbaachisaa akka kaa'eera beektaa. Si hubata malee yaadu. Sirriitti jechicha jaalladheen qabadde naamusa waamicha kee madaaluu qabaachuu qabda. Ilaa karaa ati irra akkatti darbituuf waaqayyo sii kaa'e sanarra yoo deemte wantoota barbaachisaa yeroo yerootti karaa kee dhufuu qaban karicharra kakkaa'eera waaqayyo. Sii galee yoo achirraa jallattee karaa kan biraa baate garuu wantichaa hojii waliin argitu. Gatii baasaa jiraatta. Isa duwwaa miti waan namni sirkaa barbaadu sin argattu ofii keetiis waan barbaachisaan argattu. Karaa kan biraarra jirta waan ta'eef. Kanaaf rakkinaa qabaatu karaa waamicha keenyaa kun karaa ulfinaati. Hundumarra dhiibii immoo dhalootaa fi karaa akka taanuuf waaqayyo nu waame waan ta'eef waa'ee karaa sanaa cimsineetti yaaduun nurra jira jechuuf jedheen. Yeroo baay'ee nan argaa dubbii waaqayyooti ala lallabuun faarfachuun kadhachuu yaaluun raajii dubbachuu yaaluun anaan baay'ee na dhiin qaba. Kana ajaa'iba jajabina guddaadha kun. Jajabina guddaadhas hamaadhas. Maaliif beektaa nama lama miiname. Sadaffaan nuyi miidhamaan. Jalqaba irratti waaqayyoon miina. Lammaffaa irratti dhaloota miina. Sadaffaatti ofii miidhamna. Kanaaf sana keessaa ba'uudhaa fi hin danda'ama yoo ta'e dhiibbaan jireenyaa hammam yoo jiraate gatii nuyi kaffallu salphaa miti. Gatii nuyi kaffallu sun immoo gatii akka qabu barree karaa sanarra manuu danda'ame deemsuu yaaluun gaariidha. Galatoomi. Ergaa jabaadha. Egaa namooti waamicha qaban hedduutu nu ilaalu. Waamichi ofii eessayyuu haa ta'u eessa gatii nama baay'isuu danda'a. Bu'aa bahii qabaachuu mala garuu gatii sanaaf malu baasanii waan waamamaniif sana galmaan ga'uun isa guddaadha isa jedhuufidha. Tarii wantooti ati amma kaaste iddoo baay'eetti ni mul'atu waan ta'eef namoota baay'eef barnoota ta'a jedheetiin yaada. Gara duubaattiin si deebisa ammas yeroo waamicha kee adda baafattee bartee ati ammarraa toora waamicha kee irra deemaa jirta. Garuu yerootti albeema jalqabaa hojjettee haga albeema shanaffaa isaarraayyuu haga hojjetaa jirtutti hunda isaa kaasnee fixuu dandeenya daqiiqota kanatti wantootni dabarsite akkamiin yaadatta? Chaalenjiiwwan turan keessumaa. Dhugaa dubbachuudhaa fi karaan kun karaa dheeraadha. Waggaa isuma lakkoofsa 5 fi 6 kana gidduu iyyuu waggaa 7 akkastu jira. Beektala tajaajiluun salphaadha. Tajaajiluun salphaadha. Garuu jireenya kiristiyaanummaa keessatti tajaajila caalaa kan ulfaatu jireenya kiristiyaanummaati. Karaa sanarra gaafa deemtu gatiin ati itti baaftu dugda kee duubatti darbaa deema waan ta'eef namni fuula kee ilaalaa dugda kee duuba wanti jiru mul'atu. Gatiin ati baaftu garuu laayyoo miti. Baay'ee ulfaata. Garuu immoo sana hundumaa keessatti kan si gargaaru waan jiruuf inuma dabalata. Ani lakkoofsa tokko irratti yeroo jalqaba faarfannaa hojjedhu rakkoo kan biraan qabuun ture. Jechuun mana barnootaa fixeen galee mana jiraa. Tuni mana barnootaa kan haayiskuulii fixee xumureetan galee utuu mana jiru faarfannaa kana hojjedhe. Faarfannaa sana ani inni namoonni mallaqa baay'eetti gurgurama jedhu mallaqa isaas hin agarre. An garuu maayinni akka waan inni bakka waaqayyoomaaf ofirii godheettan of lakkaa malee waan baay'ee waan namiidhees waan kan biraa waan ani kana jedhu baay'ee isaa yaadadhu. Tokko umurii ijoollummaa keessa waan hin jiruuf. Lammaffaa yeroo ni hojjedhe sanaan mallaqaan baasuus hin qabu. Mallaqaa ani yeroo kan hin dhufee taa'e biyya kana paarlaamaatu jira. Barsiisaa qotisoo koo kan barsiisu barsiisaa tokko jira. Paarlaamaa ta'ee as dhufe mana isaan taa'e yeroo faarfannaa lakkoofsa tokko hojjedhu isaan biraan nyaadha, isaan biraan dhugaa, isaan biranii bulaa. Gaafan galu immoo gaafan kenne guyyaa tokkotti an kenne galgala tokkotti waraabame isa booddee deebiin biyyatti gale. Faarsaa 12. Beekamaatu naa hojjete yeroo sana
beekamaa wajjiniin yeroo sana egaa hojii guddaa kan hojjete beekamaadha. Beekamaa Malkaamu. Malkaamu hangara kanarratti baay'ee waan dinqifadhaa. Beekamaarraan waan hedduun bare. Beekamaanii istuudiyoo qabaa. Yeroo sana namoota baay'ee hojjechiisaa. Garuu jireenya warra hojjechiisu wajjin jireenya walqixxee jiraata. Maatii gaariitu qabu, backgroundii gaariitu qabu. Nu wajjiniin gaafa naa wajjin haasa'u qubna gara guddaa haasa'aa waan baay'een irraa bara. Yeroo sanatti jechuudha. Yeroo sana waan mallaqa waan jedhamus mi'a mallaqaas hin beeku maalis hin beeku. Garuu maalan baraa tokko namoonni waaqayyoof hojjetan naamusa isaan qaban san lammaffaa immoo faarfannaa hojjechuun achi keessa wanti jiru tirachi keessa jiru sanan adda baafachuu barbaada. Malee kan hin gaggabuuf waan tokko iyyuu hin beeku ture dhugaa dubbachuuf yeroo sana. Gaafa tajaajilatti waamamee tajaajila gaafa CD faarfannaan sun gabaarra bahu jalqaba Naqamteetti na waamanii. Na yaadadha. Naqamteetti waamamee tajaajila sana namni hundumtuu dinqifata ani immoo ofii koon dinqifadha maal ta'inamii maaliif dinqifata maaliif raajeffataan jedha. Yeroo akkasii ture yeroon sun. Yeroo lakkoofsa lammaffaa hojjedhe garuu utuman sana keessa jiru beekamaadhumatu hojjedhu naan jedhee na waamee xinnoo sana isa duraa sana keessa rakkoo baay'ee waan tureef kottu hojjedhu naan jedhee na hojjechiise hojjedhee isarraa mallaqaa amma ta'e namichi inni harkaa fuudhee raabsuun naa kenne. Sanuman beekaa lakkoofsa yeroon hojjedhe garuu xiqqoo bishaadheera amma ta'e of beekaa bayeessa godhees gaarii godhees waa hubachuu bareera. Sana keessatti faarfannoonni jiran illee jireenyuma koo ibsu. Lakkoofsa 4 yeroon hojjedhu garuu Birookii fi Daawit Lammiis hojjeteera. Lakkoofsa 4 iddoo baay'eetti faarfannaan suni dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e baay'eedhuma dhaggeeffatameeras baay'een jaalladhas. Hamma kanatti rakkina naannoo muuziqaatiif naannoo istuudiyootti nagarriyan. Lakkoofsi 5 yeroon hojjedhu hamma ta'e rakkinni wayii naannoo istuudiyootti na mudateera. Garuu hamma kana miti. Miila na garuu miitu guddaa na miidhachiisan lakkoofsa 6 kun. Nan dhadhagaa bakkeerra. An jechuun amma ni bakka maaltu na rakkifnaanii itti galee amma hin jedhutti amma na geessiseera jechuudha. Garuu kana nama dhuunfaatu keessaa balleessee habaluudha siin jechuu hin danda'u. Garumaa inni rakkina karichi qabudha. Karaa sana rakkina qaba. Amma fakkeenyaaf ibsaan badeefaa torban tokko ta'a. Fuutee lafatti geessituu hin qabdu, waan gootu hin qabdu, ijoolleen hin rakkatu, hin yaadda'u mochi annatti deebisu immoo yaadda'u, nan saalfatu mooti, hin cinqamu bilbila cufatu, hankutaa biyyaatiin dhufaa, sana gidduutti rakkoo baay'ee dhalata. Sana hundumaa garuu waaqayyo nu dabarsee sana jechuun isa kara kan bira sitti himu inni baay'eedha hedduudha. Kanatu ture egaa waaqayyo na gargaaree asiin nagee. Egaa ta'u amma inni jaaffaa kun guutummaa guutuutti dhumeera. Waan dabarsiteef umurii hamma kanatti gatiin kee waaqa birattis nama birattis guddaadha. Tarii nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Faarsaan tokko hojjetamee bahee lakkoofsa isaa wajjin dhaggeeffannee waaw inni darbuu dandeenya. Tokkittiin tiraakiin tokko garuu aarsaa isin baastan isin kaffaltan isiniif waaqa keessan namoota immoo isinitti dhiyoo jirantu beeka. Waggoota amma kana yoo xiqqaate 96 agarraa jedheen yaada waggaa 21 ol garaa kee guutuu humna kee guutuu umurii kee guutuu yeroo kee guutuu laattee nama tajaajilaa jirtudha. Galata guddaa qabda addee. Inni jaaffaan kun waaqayyo qofaatu. Gaanni jaaffaan kun amma dhumee torbanarraa ni eebbifama. Akkas. Yoo midhaa eessattidha maalirra jira ka jedhu amma irraa tuqnee dhumarratti immoo sirriitti ni yaadachiisna. Fedha waaqayyo ta'e egaa albeemni jaaffaan kuni yeroo dheeraa booddeedha. Xiqqoo amma waan lama gidduun ture diyaaleemaa inni namoonni maaliif faarfannaan hojjettu maal taatee na gaafatu hiriyoonni koos akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf nan barbaada garuu yeroo tokko siyaachisa. Yeroon kun yeroo hamtuudha akkuma walii galaattu yeroo hamaadha. Yeroo akkasii keessatti amma namni faarfannaa dhaggeeffachuu hin danda'a qalbiin namaa waan jedhus nan yaada. Inni kan biraa immoo uummanni keenya karaa garaa rakkina keessatti kufeera. Tokko maqaa amantiitiin gowwoomsaatti kufeera. Inni kan biraa immoo haala siyaasaatiin rakkoo keessa jira. Sun uummata keenya jeeqeera.
Kanaaf waa'een uummata kanaa immoo na yaachisa. Yeroo dhuguma yeroo hedduu yeroo hundumaa jechuudha. Na yaachisa taa'ee maayinni waan naannoo koo jirurraa kaasee hawaasi keenya waan keessa jiru akkuma biyyaatti hojii manaa guddaatu jira. Gatii ta'ee fi atarii waan jedhu. Sana na yaada garuu namoonni hojjechuu qabda jennaan egaa Waaqayyoon kadhadhee jalqabe almost waggaa 2 nutti fite. Egaa Waaqayyo nu gargaaree amma xumurree mata dureen isaa bara baraa koodha. Isa amma xumurree yoo gooftaan jedhe adoolessa gaafa 6/2017 yookaan immoo adoolessa gaafa 13/2025 waldaa Mulu Wangeelii Qaxanaa 2 Xora Ilochiitti argamutti waaree booda eebbifama. Carraa kanaan nama hundumaayyuu affeeruu nan barbaada. Namoonni mootummaa Waaqayyoo jaallatan warra Kiristoositti lammaffaa dhalatan hundumtuu dhufanii nu wajjiniin albeema kana utuu eebbisanii walii wajjin Waaqayyoon waaqeffanne baay'ee man gammada natti tola siin jechuuf jedheen. Ayyee nafamurraa nafamu nan dhagaa nan argaa bakka baay'eetti waan ta'eef namoota ati hin yaadne dhuguma warri kun faarsaan dhaggeeffatuun ilaaluu namootatti hin jennetu yoo haasaan yoo gadi lakkisan guyyicha akka eeggatan miira isaanii ibsan karaa baay'ee dhuunfaa koon argeera waan ta'eef egaa namni kamiyyuu warri silumayyuu waaqeffatan fayyan jennu dirqamadha hin dhufu. Warri immoo karaa kanaanis immoo tarii dhufaniis gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaaniis carraa kanaan godhatanii fudhachuu danda'u. Kan si jaallatan kan faarsaa keen fayyan eebbifaman hedduutu jiru waan ta'eef egaa bara baraa koo ji'a adoolessaa gaafa 6 bara 2017 waaree booda sa'a 7:00 faarfataa addisuu waa'ee maabira dhaabbachuun dirqama keenya dhadhee yaada dirqama isa kan jaalalaa kanaafi Xora Ilochiitti kan argamu waldaa guutuu wangeelaa Qaxanaa 2tti argamuudhaan hundumti keenya iyyuu hirmaattuu eebba kanaa hataanu mootummaa waaqaa karaa faarfannaatiin ababal'isnu addisuudhaanis sii jirraa jennu kan jedhus akka televizyiinii mo'aatti carraa kanaan nutis waamicha garaarraa ta'e jaalalaan isiniif taasisnee jirra jechuudha. Booda irratti sitti deebina. Egaa faarfannaan siif maalidha? Faarfataan walde ni akkamiin ibsita? Faarfannaaf faarfataa jecha gabaabaadhaan meenuu ibsi. Kan kun cimaadha beektaa gaaffiin kee kuni. Faarfannaan aanaa fi kan qorraa yoon ka'e. Afaanin yookiis qooqan ittiin Waaqayyoof dhalootatti dubbadhuudhaanaaf yeroo baay'ee jira kana. Sababiin isaa waan ani haasa'ee namatti himachuun dubbadhee baafachuu hin dandeenye dhoksaa keessa kooti isa hafuura. Dhoksaan hundumaa caala dhoksaa hafuuraati. Dhoksaa keessa kooti isa hafuura karaan ittiin afaanin ittiin baasee dubbadhuudha. Dhalootattis Waaqayyottis kanan ittiin dubbadhuudha gatii ta'eef anaa fi qooqa isa cimaa isan ittiin Waaqayyoof dhalootatti dubbadhuudha faarfannaan anaaf. Waaqayyoof gaafan siin jedhu kanan ittiin galateeffadhu kanan ittiin kadhadhu kanan ittiin isa leellisu eebbisu dhalootaaf immoo karaan kana jedhee kanan ittiin dhalootatti dubbadhu karaa gabaabaa jechuudha. Anaaf faarfannaan kana jireenya kootii boqonnaa kootii. Ani yeroon faarfadhu nan argadha. Yeroon faarfadhu nan haara'a. Yeroon faarfadhu nan baradha. Yeroon faarfadhu ija koon baradha. Yeroon faarfadhu fayyaan argadha. Kanaaf anaaf faarfannaa waan hedduudha. Jireenyi faarfattoonni yookiis faarfataan maalii kan jedhuu fi faarfataani dhugaa dubbachuudhaa fi faarfataan faarfannaa fidu faarfattoonni faarfannaa fidanii fi faarfattoonni faarfannaa faarfachuu danda'an garaa na biratti. Faarfachuun hin danda'ama garuu faarfannaa fiduun hin ulfaata. Egaa amma yeroo baay'ee waldaa keessatti waaqeffachiistota kan jedhamantu jiru miti amma. An amma isaaniin warra faarfannaa faarfachuu danda'an hin faarfatu faarfattoota dhugaa dubbachuudhaaf. Warra faarfannaa fideen caala faarfannaa sana mi'eessanii faarfatu. Urgeessanii nama hundumaatti akka tolutti godhanii. Faarfannaa sana fiduun garuu kan nama biraaf kennameedha. Kanaaf faarfattoonni sun iyyuu iddoo lama jiru. Garuu hundumti isaanii Waaqayyoon waan leellisanii faarfattoota.
faarfattoonni warri faarfannaa fidanii gatii faarfannaa sanaaf barbaachisu kaffalaa fidu. Warri faarfatan garuu faarfannaan sun waan itti toluuf faarfatu malee gatii faarfannaa sanatti faarfataan sun baay'ee beekuu dhiisuu danda'u. Faarfannaan immoo namicha qofa duwwaaf kennamu jechuu koo miti. Faarfannaa nama fayyadu faarfata. Faarfannaanii afaan namni fayyatti Waaqayyoon leellisuudha. Kanaaf waan hedduu jira achi keessa siin jechuuf jedheeni faarfataan kanaa fi karaa Waaqayyoo ittiin jireenya hafuura namaa haaressu. Yerootti sabni kufu saba kufe kanaan inkaata kufteetta jedhetti dubbate inkaatatti hin jedhu. Sagalee raajii, sagalee lallabaa, ergaa barbaade karaa Waaqayyoo ittiin dabarfatu. Kana hundumaa paakeejii isaa walitti qabanii kan baatanidha jedhee yaadaan. Fakkeenyaaf faarfannaan keenya bara har'aa yeroo baay'ee faarfannaa kakuu haaraa miti faarfannaan kun kan jedhu faankaa yeroo tokko nan dhagaa. Garuu Waaqayyoo kakuu haaraa keessattis kakuu boonfaa keessattis kan dubbataa ture iyyuudha Waaqayyo. Gatii ta'ee fi karaa faarfattootaa ergaa Waaqayyoo fidu iddoo kamittiyyuu faarfattoonni kun sagalee Waaqayyoon ijaaramanii warra Waaqayyoo wajjiniinii hidhata gaarii qaban yoo ta'e ergaa kamiyyuu wanti isaan fidan dhaloota kanaa fi bu'aa guddaa hundumaarra baay'ee olaanaa ta'e buusa. Kanaaf faarfannaan hedduudha dhoksaan faarfannaa keessa jiru. Faarfattoonnis immoo ergamni isaanii guddaadha siin jechuudha. Haa ta'u waa'ee faarfannaaf faarfataa egaa specific goonee akka kanatti yeroo biraa qophii biraatiin wal argina jedheen yaada. Garuu waan ati amma kaaste immoo baay'ee jecha gabaabduun waan baay'ee bishaataa ergaa guddaa of keessaa qabudha. Addisuun agaarraatti kiliippiin hojjenne miti addee. Garuu baay'ee barbaadamta, baay'ee jaallatamta. Namoonni tokko immoo anumayyuu dabalatee yeroo yaalnu namni yoo viidiyoodhaan mul'ate kiliippii hojjeteti fudhatama argata yookaan beekamtii argata jennee yaanna. Kun waan wal dhoksinu miti. Amma har'aa garuu ati yeroo namoonni faarsaa 10-12 albeema qaban guutuu kiliippiitti jijjiiranii hojjetaa turan ni jira faarfattoonni. Amma immoo tokkoon lamaan ni hojjetama. Amma har'aa garuu sun sin dinqine moo itti namanne moo waan baay'ee waan na dhibeefinsi gaaffii nama baay'eedha. Garuu immoo beekamtiin barbaadamuun jaallatamuun fudhatama argachuun waaqa biraadha jettee tasla isaaf dhiisniya. Maa inni citiin sana dhiisuun kee addee? Gaaffiin kun yeroo baay'ee naan dhiyaata beektaa jechuun nama hundumaatti dalgagala. Ani dhugaa dubbachuudhaaf kiliippii bara yeroon faarfannaa lakkoofsa 3 hojjedhu albeema sana yeroon hojjedhu kiliippii akkan hojjedhuuf na gaafatanii turanii ijoolleen yeroo sana hiriyoonni wajjin turre jiru mallaqaa an nagee hin beekne faanatti kaasan gaafa sana jechuun ati yoo itti hidhattee hojjette isuma dhugaatii jiru amma jarri kuni mallaqaan gurraan nagee hin beekne gaafa sanatti kaasanii ijoolleen na wajjin jiranii hojjechuu qabdaa jedhan. Ani keessa koo wanti kun hin jiru. Tokko anaan maaltu gara sanatti akkanii anaaf akkaataan inni itti naa ta'u silumaa neecharii dhumti dubbii waaqayyoomti mataansaa sagaleedha jedhamti macaafa. Yohaannis boqonnaa tokko yoo ilaalte sagaleedha jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee ture. Sagaleen kun immoo waaqayyoon bira ture. Innumti immoo ofiisaa waaqayyoon ture jedha. Sagaleedhaan waaqayyo sagaleedha jechuun dhoksaa guddaadha. Gaaf hundumaa dhaga'ama, gaaf hundumaa sana yeroo baay'een itti yaada. Yeroo utuu mana barumsaa macaafa qulqulluun galiin iyyuu jechuudha. Ergasii immoo waan baradhe waan baay'ee gatiin qabuu fi keessa kootti hammin sana barbaachisummaa isaatti amanu dhugaa dubbachuudhaaf na amansiisee nan boojine nan amansiifne jechuudha. Kana jechuun bu'aan qabu yookiis immoo barbaachisu jechuu koo miti. Lammaffaa anaanii xinnoo wanti akkanii kiliippiin hojjenne na godhu wantoota dhoksaan ani sagaleedhaan dubbadhu faarfannootaan dhoksaa akka itti dubbadhu sana diraamaadhaan bakka buusuu hin danda'u. Waan jedhu nan yaada yeroo sana jechuudha.
har'allee gaa laayivii hojjechuu ni danda'ama dhugaa dubbachuuf baay'ee hojii namatti tolu hedduutu jira. Sana bakka buusuu hin danda'u maal wayyaan jedha. Suni waaqummaa qaba faarfannaan. Akka warra gaaraa dachaa galaana faarsuutti waaqummaa waan qabuufi akka barbaanne fuunee dhugaa dubbachuudhaaf akka yaade gochuu hin danda'u. Sanas immoo bakka bu'uu hin danda'u. Deebii immoo wanti namni ilaalee irraa baru moo wanta namni dhagee keessa isaatti dhalatu mul'atutu caala. Fakkeenyaaf mul'ata addaati baay'ee kiristaanummaan special revelation barbaada. Macaafni akkas jedha barsiisii keenyas akkasi. Akkata waaqayyoon ofii isaa sii mul'ise malee ati ofii keetii waaqayyoon beekuu hin dandeessaa hin danda'amu. Sanaaf nama sanaaf waaqayyo akka inni ofii isaa mul'isuuf sagalee matti dubbatte sagalee sanaan inspire gochuu anis immoo sagaleedhaan waan hin geeddarameef isa jedhutti waan hin hirkadhu malee isa sun barbaachisaa miti yookaan warri kaan hin balleessan dogoggoran jechuu koo miti. Atarii ofii kooti an dhiisuu kootti waa'ee beekamuusa jedhamu ani silumayyuutti yaadu dhugaa dubbachuudhaaf. Waa'ee beekamuusa jedhamu nama biratti beekamu nama beekuusa jedhamu utuu danda'amnaan tolu. Dhugaadha. Maaliif beektaa biizinesa keenya miti kan nama biraati. Nama biraatu dugda keenya duuba dhaabatee nu dubbachiisa. Kanaaf maqaa kanaan ani yeroo namni faarfatanaan jedhanii nan qaanaa isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuun faarfanna nama kan biraan nu dubbachiisa. Raajii ergamaa gaafa jedhanii nan saalfadha. Maaliifan saalfadha beektaa? Waan namni kan biraa dugda kee duuba dhaabatee si dubbachiisuuni maqaa godhattee hawwaachuun xinnoo namatti ulfaata. Egaa kennaan kun immoo nama hundumaaf waan kennameef anaan maqaa addaatiin waan nama waamsuu hin qabu. Nageessa waan dhufe waan dubbaddeef maqaa addaatiin hawwaachuun irra hin jiru. Akka kootti jechuudha. Kanaaf ifeetti akkasi. Kanaaf seenaan isaa dheeraadha. Efreem baay'ee nan deemsin. Dhoksaa guddaatu sii galee egaa maaliif nama dhibaa dhugaa dubbachuuf adde jireenyi nama tokko tokko sinni buusi nama dhuunfaa keen namoota yookaan umuriin si dura jiran tajaajilaan ta'uu danda'u. Umuriinis si duuba ta'anii yeroo hundumaa namoota teebiloo akkamitti godhe tuwanis akkas godhe waan ati jettu hin jiraata. So jireenyi dhuunfaa kee bu'aa bahiin kee muuxannoo natti qabdu. Akkatti waa ilaaltu baay'ee gatii na dhibuufanii waan kana sii kaasee egaa haa ta'u yaada baay'ee bilchaataa ta'edha waan ta'eef kanatti walii gallee darbinaa tommoo gidduutti faarsaa tokko nu dabaltee immoo natti tola. Saaraa keessaan dandeenya bara baraa koo moonni yeroo bahu. Yeroo sana wayyuu. Warra arfaffaa keessaame warra albeema arfaffaa keessa. Afraffaari faarfannaa albeemani baay'ee jaalladhuudha si jechuun dhaggeeffateera namichi jedhee yaaduudha. Faarfannaa lakkoofsa afur keessaa amanannaa kun baay'ee jaalladha. Kanaaf amanannaa koo durii hin dhoksaa qabas baay'ee dhoksaa sana namni illee baay'ee understandii namaan godhu ta'e hin beeku waan hubatu natti hin fakkaatu garuu warra hubatanis immoo hin jiraatu jedhee yaada. Amanannaa koo duriin suni kan mataa isaa dhoksaa qaba. Egaa isa guyyaa biraa soofna. Amanannaa koo tatii amanannaa koo durii iddoon fiilannee mannaa mootarra si wayyuu kan koo sorri. Gaaddidduu hin qabu dhaloonni si malee hin bareedu. Namni si hin qabu garuu rakkatuyyuu agartuun isaan badu. Gaaddidduu hin qabu dhaloonni si malee hin bareedu. Namni si hin qabu garuu rakkatuyyuu agartuun isaan badu. Amanannaa koo durii iddoo fiilannee manuu namoota rasii wayyuun kan koo sorri. Gaaddidduu hin qabu dhaloonni si malee hin bareedu. Namni si hin qabu garuu rakkatuyyuu agartuun isaan badu. Gaaddidduu hin qabu dhaloonni si malee hin bareedu.
qabu garuu katuyu agartuun samaru sooraafi godhanii moogolee danda'ee injabaduu simalee isanii naaftalee kobaakee ejjitee koo isa keessaaf bakkee hin dhalatu hin argamu anaaf kan akka kee hin dhalatu hin argamu anaaf fakkaataan kee hin dhalatu hin argamu anaaf kan akka kee hin dhalatu hin argamu anaaf fakkaataan kee sababa biraa hin qabu man waa'ee kootii si malee amanaan koo siinaaf jedhee dubartii kan duule kan si fakkaatu hin argamne eessattuu inni eenyulee dhugaan ani beeku situ dirqama koo tumuree kan si fakkaatu hin argamne eessattuu inni eenyulee dhugaan ani beeku situ dirqama koo tumuree si wajjiniini anaaf tola anaaf seenaa lubbu naaf filadhamanii si na burraa lakkee uluu agabu aan kan namaa taate madaaluu lakkee ogummaa kee laga baay'eessa na jessisee argeera firoomni kee situn ergaaneseen toora soorata dameen jirmarraa nyaata argata helluu kee maleenu humna hin godhadhu hundee koo durii sinirraanfadhu situ mirkaanesee toora soorata dameen jirmarraa nyaata argata helluu kee maleeni humna hin godhadhu hundee koo durii Yesuus sinirraanfadhu. Garuu dheerataa yoo nutti himtee icitiinsa akka warraa barannuuf sooraaf hin godhannee mugolee. Dheeraa dhugaa dubbachuu fi dheeraadha. Yeroo biraa siyaasa koo wayii. Ayyee. Galatoo. Haa ta'u waa tokko waan ani hin kaasne hin darbine immoo nama baay'eef barnoota ta'a kan jedhee yaadu turtii tajaajila kee keessatti maatii kee wajjin addeenii hagaarraa magaalaa Magimbii jiraattamti dogoggora. Inni icitii mataasaa qabaa ilaatamoo ani waan ati na dhiba waanan jedhe keessaa akkatitti waa yaadduuf akkatitti waa gootu garuu barnoota cimaa wantoota of keessaa qaban karaa waaqaarra deemanii amanamanii waaqa dhaga'anii jireenya ta'e waan itti amanan tokkoof yoo jiraatan eessas ta'anii eessa dhokachuun akka hin danda'amne eessas ta'anii immoo gaara akkamiirra immoo of keessees mul'achuun akka hin danda'amne baay'ee irraa baratama jedhee waan hin yaaduuf ejjennoo sanarratti qabdu mi'adde sirriimattee nuuf ibsii akka ati biyya alaa deemtee deebitee niin beekaa tajaajilaan deemtee carraacha fuusuu qabdu. So waan namni kam godhu olitti waan meeqa carraa meeqa osoo jiru akkuma sila jettee maallaqa guddaan kennamee kiliippii hojjedhu osoo hidhamtu garuu ejjennoo kee waan itti amanteef kana caala wanti nama barsiisu jira jedhee yaadu ani ofii koo dhuunfaa koo waa hedduu irraa argadha waa'ee gimbii nutti himi. Kunis gaaffii deebi'amee gaafatamuudha iddoo biraatti illee dhugaa dubbachuu fi dhoksaa addaan qabu. Beektaadha jireenya kee keessatti waan itti jalqabarra godhatteetu sirratti dhiibbaa godha. Si hubatama jedhee yaada wanta dubbadhu kuni wanta ati jalqabarra godhatte jireenyi kee adeemsi kee murtoon kee akkaataan kee hundumtuu waan ati jireenya kee keessatti jalqabarra godhatte sanatu dhiibbaa sirratti godha. Isumatu calaqqisiisaa jechuudha. Ani gaafa Waaqayyo na waamu
dhugaa dubbachuudhaa fi namoonni bitaa mirga koo nama hundumaa wajjin hin jiraadha. Abshaalummaa namoonni itti fayyadaman hin beeku. Si itti gargaaramees hin beeku. Hamma naa danda'ametti erga inni irratti of gatee inni hojjedhuuf Waaqayyo ta'e hamma humna koo guutu. Ani waltajjii irra dhaabbadde illee of hin qusadhu bara. Hamma dadhabee naa gamee hamma du'utti. Namoonni garuu teeknika garaagaraa fayyadamu. Maaliif waliin har'a godhu kun baay'ee boriin jiru yoo ta'e humni keenya kuni homaayyuu bu'aan qabu. Kanaaf yeroo baay'ee maalan jedhaa humni Waaqayyoof hin taane rimmaaf ta'u jedheefan dubbadde yeroo baay'ee Waaqayyoon baay'een jaalladha. Yoon hojjedhe Waaqayyoof hojjechuun barbaada. Dhalootaaf Waaqayyoon ala eenyuuf dadhabuun barbaadu. Namaaf ergamuus hin barbaadu. Kanaaf yeroo murteessuu isatu jalqaba kaadhe sanarraa kaasee murteessa. Sonni anarrattis maatii koo irratti dhiibbaa qaba. Akka inni qabu beeka. Garuu tokko karaan abboonni kootti gatii baasan karaa dhugaa kan gatii namoonni yookiis immoo warra kaanitti waan fakkaate abbaan waan itti fakkaate godha. Lammaffaa immoo ofii kootiis ijoollummaa koo kaate karaan gatiitti baase kana balleessuun barbaadu. Dhabuun barbaadu. Dhalootaafis fakkeenya hin taane ta'uun barbaadu. Yoon dadhabe garuu Waaqayyoon isa ta'u naan bakka nan dadhabe naga'e jedhee hojii mataa kootti deebi'uun barbaada malee. Kanaaf gaafa murteessu attam yoon godhe jireenya namman istaatisii nama qabuun yoon attamittiin yoon eessa jiraadde naaf fordi gochuu danda'a jireenya koo mo'adhee hojii Waaqayyoos ta'uun gungumin hojjedhee jiraachuu danda'a isa jedhu gaafa murteessu tokko akkan sana murteessu na godha. Iddoon jiraadhu sana iddoon jireenya kooti akkanachi godhadhu jechuudha. Lammaffaa ani gimbii ijoollummaa makootii yeroo inni haayiskuulii dhufee kaasee gimbii yoon ture jechuu dandeessaa. Baay'inaan namoota gimbii yeroo sanaa kaasee bare baay'een isaanii achi yoon jirre ammallee baay'een isaanii jiru. Ana hawaasa gimbii baay'een jaalladha. Namoonni yeroo lafa gimbii dhaqan lafi keessatti taadaa bu'aa baay'eedhaan hin jedhu. Ani nama gimbii garuu beekan namni gimbii baay'ee uummata baay'ee ajaa'ibaati. Waldaa koollee waldaa ma gimbiitii deemeellee waldaa biraatti waan itti baruuf waan itti fakkaatu baay'een jaalladha. Tokko waldaa ma jalqaba dhattee jirta. Waldaa ma gimbii an baadiyyaati gaafan lafan itti dhaladhe gaafan dhufu waldaa ma gimbii galee achuma jira jechuudha. Hamma irraattis achuma jira baay'een jaalladhasi. Hawaasi iddoo garaagaraa yeroo deemtu amala garaagaraa qaba. Waldaan illee barsiifata garaagaraa qaba. Sanallee akkamittiin itti baree jiraachuu danda'a san jedhullee nan yaadda. Maaliif yeroo namoonni mammaa kan abboonni haadha waraanaan ilmoon garaatti duuteedhu. Namummaa bakkee kanaan gaafa hidhattee dhuunfaadhumaan namaa wajjin yoo akkaataan taanitti wal hubatte jireenya fuula keetii isa keessaatu miidhama. Sanaaf baay'een sodaadha jechuudha. Nan yaaddaa san akkan murteessu na godhe. Egaa inni akkuma nama sii kaase ni jalqaba ammoo egaa dinagdee of danda'u sirra jira. Biyya kanatti karaa callumattee miti of ijaaruu danda'u sirra jira. Yoo ta'u baate karaati qabatte san akkatti laaffiftu. Isa tokkoffaarra ture sana lammaffaa takkatti gadi buttuu si godha gatii ta'eef sanas sodaan qaba siin jechuuf jedheen. Namatti tola. Kana duras dhuguma dhagee beekaa garuu akka itti tarree ibsite immoo sanarraa addadha. Ulfaadhu addee kotarii gara dhumaatti fidaan jira. Mudannoo tokko yeroo tokko miidiyaa biraa irratti si gaafadhe naa kaastee tonatti hituma haasuuf nu yaadadde waa'ee yaabbaa keenyaa tokko yoo namni dhageenya ta'e waggaa 7-6 dura. Ani dagadheera siin na yaadachiise. Sirriitti na jalqabaa amma dhumaan hojjechuu nan danda'a. Dagadhoo baay'ee waan na dinqee fi mee mudannootti daawwattootatti akka itti mudannoo baay'ee qabdu niin beeka. Garuu sun waan na dhibee fi xinnoo isaa seeqan wedheen. Na yaadadha yeroo sanaani kutaa 9 baradhaa. Biyyatti sagantaatu jira ture. Yeroon isaa birraa ture. Naannoo manitti dhaladhe irraa akkas gara gadiitti moggaattiidha. Tajaajila dhanneetu sagantaa tajaajilaa oollee guyyaa guutuu tajaajilaa halkan immoo masaatii jaatti sagantaan jira. Maatii warri nuyi mana isaanii boqonne suni sagantaa yeroo hirmatan hin qaban guyyaas ganamas irbaata laaqannaa ciree qopheessu gatii ta'ee fi
Egaa baay'ee madhamaanii namaa qopheessu immoo gatii ta'eef isaan baay'ee iddoo guddaatti kennanii waan qopheessaniif yeroo hedduu itti fudhatu. Akka kanattiin mana isaanii immoo bullaachi nyaanna turre. Luba tokko tajaajilaatni tokko ammallee luba ta'eeranis jira. Ana namoonni kan biraas jiru. Keessummoonni biraas jiru turanii. Achi sagantaa sana jimaata ganamaa jalqabnee sanbata guddi jimaata halkan amma sa'aatii 6tti bullee ganama immoo sa'aatii 3 kaafnee immoo amma sa'aatii laaqana booda hamma 12tti 12 booda immoo amma halkan sa'aatii 6tti tuma jennu guyyaan isaa sanbata irraa halkan ture. Sanbata irraa halkan sana amma sagantaati sa'aatii 6tti ture. Sa'aatii 6tti sagantaa xumurree gaafa gallu isaan immoo sagantaa hirmatanii maatiin sun nu wajjin galanii ganaa irbaata qopheessu. Halkan. Haasaa jedhanii waan dhunnu kennanii teenyaa haasaa utuma eeggannu irbaatutu qophaa'ee sa'aatii almost sa'aatii 9 ta'e. Kan sagantaatti xumurame sa'aatii 6 yeroo ta'u garri nu itti gallee yeroo nu gallee nu 7 booda ta'a. Na yaadaddaa sa'aatii 9 ta'e. 9 gaafa ta'u nan dadhabeen. Garuu nan sodaadhe immoo sodaa gatiin qabuu fi ijoollee na dheekkamanii sodaadheemanii nan dhaggeeffadha haasaa isaanii. Isaan namoota gurguddaa jiru isaan waan durii kana ta'aniitu haasa'u turan. Isa booda bakka erga mugaatiin nu qabee booddee irbaati dhufee irbaata akkuma isaatti mugaamu nyaannee beelofnee irratti waan ta'eef amma kadhannaa nu kadhattu jedhani. Ganaa 10 booda ta'an immoo. Almost sa'aatii 9 na yaadadha. Kadhannaa kadhattu jedhanii macaafa qulqulluu fidanii qeesii sanatti kennan. Jennaan qeesii lakkii kennan deen kaddu jedhe. Tajaajilaa isa wajjin jirutti gaafa kennan annis nan dadhabeedhe. Jaarsi keessummaan tokko jiru isaanitti kennanii kadhatanuu gootu. Jaarsi immoo sinumaa lallabuu barbaadu harkaa fudhatanii macaafa qulqulluu keessa iddoo lallaban barbaaddatanii quba gidduu naqatanii ka'anii kadhachuu jalqaban. Kadhachuu gaafa jalqabanii in kadhatu yeroo san jalqabanii sirriitti nan dhaga'an. Gaafa isaanii achi butan garuu baay'ee dhaga'an turre. Kadhatanii hafuurri dhimmaadha, foonni dadhabaadha, jara kanaafis dubbiin kee barbaachisa yaa Waaqayyoodha inuu kadhatanii utuma jedhanii gaafa isaan kadhannaa jedhan hirribina qabe. Hirribina qabe waan mugaan jira. Tajaajilaa inni bukkees mugaara. Qeesiin immoo qasseedee gadi ba'eera. Hin agarreen yeroo inni gadi ba'eessu isuma dhugaa dubbachuuf. Isa booda isaan kadhatan lallabaaf jedhanii kadhataniitu amma immoo sagalee kennutti dubbadhu jedhanii amma isaanii maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen isaan jedhan isa xumuraati seetanii yaa abbaa keenyaan jedhe isa booda warri manni hundumtuu na gargaaranii waaqarra kan jiraattu maqaan kee qulqullaa'u jennee hin finne anoon barree an lallabee waan xumuramee kadhanne. Kadhannaan ganaa isa wangeelatti seenamu. Ganaa isa sichi ganaa lallabuudhaaf isaan kadhachaa turan ture. Isa booddee nama hundumtuu fiigee qisiree isa yaabbate. Na beekaa akka na gootan immoo waan isaa nuun jedhu nu gaafatanii nan saalfadde bakka gaafan dhagoo jechuudha. Mudannoo akkasiin qaban ture jechuudha isa gaafa sana. Baay'ee nama dhibaama. Inni obbaafachiiste hunda isaanii warra dhiphataa jiranii. Isaan na eebbisu ani garuu beekee ani hamma mugeessuun sa'aatii dheeraa waan natti fakkaateef lallabamee dhumee kadhata isa dhumaa natti fakkaateen. Nama ajaa'ibaa. Egaa mudannoo baay'ee ajaa'ibaati daawwattootni keenyas dhagahanii jiru. Haasaan kee hin quufamu, faarsaawwan keessi hin quufamanii osoo sa'a dheeraa furannee natti tola. Sa'aatu nu daangessaa jira. Dhumarratti garuu tajaajiltootni kan faarfatan jiru, kan lallaban jiru, kennaa garagaraan immoo waldaa keessas kan hojjetan jiru. Yerichi immoo akka sida jette baay'ee yeroo ulfaataadha. Keessumaa dhalootaa fi warruma abboota jennuuf hundumaaf iyyuu waan ta'eef yeroo kana keessa akkamitti keessa darbanii milkaa'uun danda'ama adde. Yeroo ulfaataan kun hin darba jedheen yaada. Akka biyyaattis, akka waldaa kiristaanaattis akka darbuuf eenyurraa maaltu eegamasa jedhu akka dhaamsaas nuu ta'a waan ta'eef osoo nuu kaaste. Galatoomii Efreem. Gaaffiin kun gaaffii ulfaataadha. Cimaadha. Baay'ee gaaffii jabaadha. Yeroo kana keessa darbu jechuun attamitti darbaman ni jedhu warra kaaniif waan qorannoo barbaaduudha.
warra kaaniif immoo waan murtoo barbaadudha. Nuuf garuu karaa tokkicha jira. Innis maa inni yeroon kun namoota hundumaaf yeroo namni itti ilaalamudha. Yeroo namni itti ilaalamudha. Maaliif yeroo namni baay'een yookaan yoo sirrii miti jedhame sirrii miti wal duukaa jedhu. Yoo sirrii jedhame sirriidha wal duukaa jedhudha. Namni yaada addaa qabu yeroo akkasii keessatti miidhama. Ani garuu kan keenya maalan jechuu barbaada inni jalqabaa namni hundumtuu keessumaa nuyi warri Waaqayyoof hojjennu Waaqayyoof mootummaa Waaqayyoo isa kan Waaqayyoo ta'e jalqabarra kaa'achuu qabna. Inni lammaffaan immoo jabeessinee waa'ee dhaloota qajeelchinee yaaduu qabna. Kana gaafan siin jedhu namni akkaataa garaa garaatti hiiku. Waa'ee dhalootaa jechuun baay'ee cimaadha. Nuyi amma yeroo waggaa muraasa booda hin jirru. Humnaan yoo jiraannes humni keenya hin dadhabannuma. Haasa'uu hin dandeenyu ta'a namni nu dhaga'us dhageetti dhabuu dandeenya. Dhaloonni garuu itti aanee dhufa. Guyyaa sanaaf nama kaa'ametu jira. Har'a inni jiru isa nama boriif kaa'ame sana qopheessuu hin danda'amu. Yoo homaa gochuu fi dadhabne waa'ee Waaqayyoof waa'ee dhaloota qajeelchine yaaduu qabna. Yoo nuyi kana goone barri kun darbee argina malee waa'ee bara kanaan rakkannu. Karaa salphaa karaa kanaa of oolchuuf dhaloota oolchuun hin danda'ama jedhee yaada. Inni kan biraa nuuni anamman fakkeenyaaf yeroo darbee miidiyaa tokko irratti dubbadheera. Daldaluu, qotuu, wanti garaa garaa namoonni keenya keessumatti kiristiyaanni yookaan waan jira miti geggeessummaa keessatti hirmaachuun yeroo kanatti namoonni keenya akka rakkinaatti yookiis akka ba'aatti akka waan baqatamutti ilaalu. Akkasumatti itti gaafatamummaa fudhanneetu milkeessinee dhaloota ceesifna malee wanni baqanne keessa arra keessaa baanu jiru eessattiyyuu. Itti gaafatamummaa jalaas hin baanu. Nuyi lammaffaa dhalanne irra taanaani waan sirrii tokko argine sirrii miti akka nuyi jennu nurraa eega Waaqayyo. Wanti sun sirrii akka hin taane hin argamu Waaqayyo. Namicha sirrii hin taaneen sirrii maaliif waan sirrii hin taaneen hojjenne jedhee karaatti dubbatu qaba. Nummoo akka nuyi wanti sun sirrii hin taane akka nuyi dubbannu nurraa dhaga'uu barbaada. Akka nuyi humna ittiin qajeelchinu dhabnu hin qabne beeka Waaqayyo. Hin beeku? Beeka. Garuu wanti kuni qajeelaa miti jennee akka nuyi dubbannu barbaada. Nurraa dhaga'uu barbaada. Waldaan kiristaanaa keessumaatii yeroo ammatti waa'ee biyyaafis waa'ee dhalootaafis itti gaafatamummaa qabdi. Isa kana jabaadheen dubbadha. Ibsa isaa yeroo kan biraatti si dabaluu nan danda'a. Tole. Ergaa guddaadha egaa tarii anu waan baay'ina keessa irra toonsi wajjin haasee kan barbaadu garuu akkuma sila waadaa galee mata duree birootiin xixiqqeessinee yookaan qoqqoodnee waan dhalootaa waan waldaa kiristaanaa waan tajaajiltootaa waan bara kanaa waa hedduu ni kaasna jedhee nabdadha yerootti aanutti egaa kaayyoon ijoo wal argineef waan guddaan tokko jira. Waan salphaa miti albeema hojjechuuni bu'aa bahii dabarsitee sila jedheera siif waaqa keef namoota sitti dhiyoo jirantu beeka kan faarfattoota kaanis garummaa akka kee umurii guutuu yeroo guutuu aarsaa gurguddaa akkasii kaffaluun waaqaafis dhalootaaf immoo quuqama qabaattee ni beekna sirriitti ergaawwan ati yeroo yerootti nu bira dhaqqabsiisaa jirtu waan salphaa jedhamu miti waan ta'eef egaa adoolessa 6 bara 2017 akka biyya kanaatti jechuudha ji'a 11ffaadha kana jechuun ammoo torbee marraa qophiin kun itti darbaa jiru dilbata torbanarraa waarii booda sa'a 7:00 naannoo Xoraayilochii jedhamuutiin waamamu waldaa qaxanaa uleettiitti walargeen keenya achi haa ta'u harka mirgaa faarfataa Addisuu Waayimaa haa taanuu fi kara baay'eedhaan nama tokkoof si jira jechuu dandeenya tarii waan namootni akka Addisuu Waayimaa hojjetaniitti darbanii jechootan filadhee dubbadhu akkasiin yookaan ammoo waan humni ofii danda'u godhaniin qofa gatii ba'uu danda'u miti
garuu waan dandeenyu hundumaatiin bira jiraachuu keenya guyya sana mirkaneessinuu fi itti aansee ammoo abjuu gurguddaa wantoota gurguddaa inni dhaloota kanarratti qabu waa hedduun jiraachuu malu waan ta'eef sana akka hojjetuufis karra saaqaaf waan ta'eef akka namaatti bira haa dhaabbannu sii jirra haa jennu wal argaan keenya adoolessa 6 bara 2017 namni kamiyyuu qaxanaa uleettiitti haa ta'u jenna waan hafee yoo jiraate immoo addee kootitti dabaliitii walitti qabna. Ulfaadhu akka kootti wanti hafellee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf albeema kana keessatti isumatti irraa keessii dubbachuu fi ani yerooni normaali nama dhaggeeffatudha. Dhaloonni dhaggeeffatudha malee waan kan biraaf miti. Isa kana namni hunduu qalbii akka qabaatudha. Inni kan biraa immoo kana keessatti namoota dhugaa dubbachuuf muuziqeessitoota irraa kaasee ijoollee faarfattoota wajjiniin na gargaaran irraa dabalatee namoota na gaggaafatan bilbilanii maalirra jirta jedhanii konkolaataadhaan illee as keessaa na deddeebisanii warra wajjin jiran hundumaa galateeffachuun barbaada. Dadhabbii namoota baay'eetu keessa jira siin jechuuf hin jedhee. Kana kadhannaadhaan simu akka isaan nu gargaaran asumaan imaanaa kennachuun barbaada. Egaa jireenyi keessumatti faarfattoonni keenya miindeeffamoo miti beektaa. Faarfattoonni boodana ijoollee namoonni amma jiran deeggarsa. Nuyi hin barre baay'ee akkasumatti deemnee Waaqayyo nu gargaare warri na dura jiranis itti gaafatamummaa isaanii ba'atanii gatii ba'aa guddaa ba'atanii Waaqayyo immoo gatii isaanii nyaanne. Argeera dhaloonnis namoonni baay'een namumti Waaqayyoof hojjetee xinnaate hin jiru. Isa kana jabaatanii warri amma jiran warri booddeen dhufaa jiranis Waaqayyoon jala deemanii qaana'ani. Nama jala deemanii haala jala deemanii qaana'u malee. Kana jabaadhee itti dubbachuun barbaada akka jabaatan akka hojjetan keessumatti namoonni keenya keessumaa faarfannaa afaan Oromoo hawaasa keenya ta'anii faarfattoota afaan Oromoo tajaajiltoota isaan keessa waldaa keessa isaan tajaajilan dhiisaniitu bakkeerra kan jooran jiru nama jala kan deeman isaan kun waldaa isaanii keessatti namoota gatii baasan isaan tajaajilan namoota isaaniif dhukkubsatan namoota isaanii wajjin kufanii ka'an ilaaluun irra jira. Kana akka isaan hubatanii hammachuun barbaada. Egaa Waaqayyo nu gargaare yeroo gaariis fidee immoo waan gaarii hundumaa waan nuyi abjoon hundumaa immoo ijatti geeddaree nu argisiisa. Isinillee ulfaadhaa. Namootaa fi afaan ta'eera miidiyaan kuni namoota hedduudhaaf annatti tola dhugaa sitti muufi namoota rakkataniin fidduu namoota namni gatee namoota gargaarsa dhaban fiddanii asirratti dubbattanii namoota baay'eef karaa taatu namoota dubbii Waaqayyoo keessa jiru affeertanii fidduu namoota yaada isaanii gumaachuu barbaadan aayidiyaa baay'ee asirratti fidanii dhangalaasan hayyootan fidduu ogummaadhaan deeggartuu mana barumsaan barsiiftuu waan hedduu qabdu dhugaa dubbachuu fi dhaabbati kuni kan nama tokko kan nama lamaa miti kan hundumaati jedhee nama nani kanaaf mana kanaaf isiniif illee galatoomaa thank you jechuun barbaada irra deebi'ee affeerraa keefis irra deebi'ee sin galateeffadha Efreem ati baay'ee nama gaariidha Waaqayyo si haa eebbisu afaan kee qajeelaadha warri miidiyaallee hundumtuu galatoomaa jechuun barbaada. Thank you. Ayyadde galatoomii Waaqayyo si haa kabaju umurii dheeraa nagaa guutuu siif maatii kee fawwina karaa hundumaa milkaa'ii jenna nutis barri hafee barri tajaajila kees hunduma milkaa'u egaa sagantaan fuula keenya dura jirus milkaa'ee galata biraatiin dhimma biraatiin immoo akka wal arginu homaa shakkii hin qabu baay'ee fayyaanuu ta'e ulfaadhu. Galatoomeef ulfaadhu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii baay'ee bareedaa ta'e garuu yeroon kan nu jalaa gabaabbattedha. Faarfataa Addisuu Waayimaa waliin damma osoo mi'aawu maragu akkuma Oromoon jedhu waan goonuu qabnu yeroo biraa garuu nana mana mata duree birootiin akka wal arginu torban akkuma jedhe irra deebi'ee isin yaadachiisa. Adoolessa 6 bara 2017 qaxanaa uleetti naannoo Xooraayilochitti waldaa guutuu wangeelaa galma argamu keessatti sirni eebba faarfannaa faarfataa Addisuu Waayimaa
albeemni isaa ja'affaan ni gaggeeffama waan ta'eef achitti wal argina. Eenyumti keessaniyyuu irraatii jalaa hin hafinaa. Egaa kun imaanaa guddaa isinitti laanneeti jirra. Achitti wal agarraa. Qophii keenya kanarraa garuu kanumaan goolabnaa turbii isaa wal fakkaataatti keessummaa birootiin wal agarraa. Gama ogummaa kaameraan Raabseenaa Darajjeen waliin turte ani immoo Efreem Malkaamuutiin ture. Qophiilee televizyiinii Mo'aafan biroo waliin turtii gaarii.